Akkam jirtu daawwattoota keenya kun televezyiinii ONN irraa kan isinii darbu qophii gaaddisaa Dimookiraasiiti. Qophii keenya har'aa keessatti haala yeroo irratti dhiyeenya kana manni maree ministeerota Itoophiyaa wixinee seerota adda addaa qopheessee gara paarlaamaatti kan dabarse keessaa tokko isa ilaaluuf deemnaa jechuudha. Mee isa qabadheen man deebi'utti na waliin tura. Hayya akkuma jedhe daawwattoota keenya torbee darbe keessa manni maree bakka buutota ministeerota Itoophiyaa dhiifamaa manni maree ministeerota Itoophiyaa kan muummicha ministeeraatiin hoogganamu yookaan durfamu akkuma innaa kaanii labsiilee qophaa'aman yookaan labsiilee qopheesse inni yookaan qophaa'ee isatti dhiyaate mana maree sanatti jechuukooti ilaalee kan fooyyessee akka jiruttis kan dabarsus jiraachuun mala kan itti dabalus dabalee akka seera ta'ee bahuuf ragga'uudha qaba paarlaamaatti yookaan mana maree bakka buutotaatti gamasitti dabarsaa akkuma ture torbee darbe keessas seerota adda addaa wixinee isaa ilaalee akka ragga'uuf mana maree bakka buutotaa yookaan caffee biyyoolessaa isa afaan Ingiliishiitiin paarlaamaa jedhamutti dabarseera. Achi keessa tokko isaa ilaalla. Innis waa'ee seeraan galmaa'uu paartii yookaan dhaaba siyaasaa yeroo tokko karaa nagaa qabsaa'uu didee yookaan qawwee kaasee falmaa irra erga turee booda biyyittii keessatti karaa nagaatu na baasa jedhee yoo deebi'e akkamitti galmaahaa akka jedhudha. Namoonni baay'een akka yaadanitti wixineen kun mootummaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan immoo boordii filannoo biyyoolessaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay jidduutti atakaroo wanta dhuumaa ture tokko kan fala kennuudha jedhanii abdataniiru. Inni fakkaata. Kanagaa anis irratti hundaa'een yoo adda bilisummaa uummata Tigraay akka seera amma ba'uuf deemuutti ragga'uuf deemu kanaatti deebi'ee akka haaraatti galmaa'e maaltu ta'uu danda'a akka jedhudha kan nuti kan amma ilaaluuf deemnu jechuudha. Egaa dhugaadhaan mee waa'ee galmaa isaa tokkoon gadiin dura boordii filannoo fi seenaa adda bilisummaa uummata Tigraay jidduu ilaallu. Adda bilisummaa uummata Tigraay seenaa ajaa'ibaadha qaba. Waggaa 17 dargii lolee gammoojjii Tigraay qarqara Sudaan keessaa bahee Shaabiyaa faana adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa biyyoolessaa Ogaadeniyaaf warra kaan faana kan dargii ari'anii dargii gara hoogganaa isaa Mangistuu Hayilamaariyaam gara Harareetti galchanii ofii isaanii Finfinnee galanii aangoo qabatanii chaartara hundeessan bara 1991. Isaa booda warra kaan ari'ee baasee adda bilisummaa uummata Tigraay kobaasaa kan ofii isaa uummatee naannoo afurirraa Tigraay keessaa ofiisaa Amaararraa kan booda Rabbi Aden jedhamee viidiyoo Oromiyaarraa fi warra kibbaa Dahidegii jedhamu kana walitti tolfatee Ihaadigii ta'e adda dimokiraataa warraaqsa uummata Itoophiyaa. Kanaaf biyyittii waggaa 17 dargii erga lolee ari'ee booda waggaa 27 immoo ofiisaa bulche. Erga mootummaa ta'ee sooromee paartiin isaayyuu qarshii guddaa horee jedhamee hawaasummaa dinagdee maal hundumaa harka isaatti galfatee dirree dimokiraasii dhiphise jedhamee fincillee uummataatiin bara 2018 giddu galeessummaarraati ka'e adda bilisummaa uummata Tigraay kan dursu Dr. Abiyyiitiin muummicha ministeeraa godhee filatee adda bilisummaa uummata Tigraay isaa booda akka durii murteessaa ta'umsaa hanqatee Maqaleetti galanii naannoo Tigraay bulchuutti kaan egaa federaala bosona keessa turanii bosonarraa dhufanii mootummaa ta'anii dippiloomaatota beekamoo ta'anii biyya bulchanii gaanfa Afrikaa tasgabbeessuudhaaf filatamoodha jedhamanii hoogganaa haaraadhaan mul'ata qaba misooma fideeraa jedhamanii baay'ee afarfamee fi ture waggaa 17 qabsaa'anii waggaa 27 biyya bulchanii dhumarratti Finfinneerraa bahanii Maqaleetti galanii dhumarratti immoo 2020 kaasee immoo loolaa walitti bananii mootummaa federaalaa wajjiniin Maqalee gadhiisanii gammoojjiitti galanii kun seenaa ajaa'ibaati. Booda immoo achirraa ka'anii dhufanii dhiibanii dhufanii as Finfinnee jala Dabra Siinaa gahanii
booda immoo Dabra Siinaarraa immoo deebi'anii Maqaleetti deebi'anii dhumarratti mootummaa faana dhiibbaa Ameerikaanis haa ta'uu wal mo'uu dhabuunis haa ta'uu mo'aniis haa ta'uu abbaan akkatti mata. Kan duraan didamee ture lamaan iyyuu walii galanii Piriitooriyaatti walii mallatteessanii nagaan bu'ee jechuudha Tigraayitti. Kan duriirra fooyya'aa akka ta'e nagaan bu'e. Taa'anii waliin marachuun dhufee Finfinnee dhufuu Finfinneerraas federaala achiin deemaa jira. Egaa amma gammoojjii ture gammoojjiirraa Finfinnee galee mootummaa ta'ee Finfinneerraa immoo deebi'ee Tigraayitti galee Tigraayirraa immoo deebi'ee gammoojjiitti galee gammoojjiirraa immoo deebi'ee Maqaleetti galee amma gaa seerri kun yoo isaa hayyame immoo federaala dhufuuf deemaa jechuudha akka dhaaba siyaasaatti. Kanaaf seenaa ajaa'ibaa qabaa jechuudha adda bilisummaa uummata Tigraay kuni badee waggaa jedhaniin kaa'ee waggaadhaan immoo deebi'ee bada. Egaa amma waggaa isaan lolatti galanii mootummaan federaalaa seera baasee paarlaamaan goolessituudha jedhee isaan ramade. Adda bilisummaa uummata Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo goolessitoota jedhee caffeen biyyattii raggaasise. Kanaaf boordiin filannoo kanarratti hundaa'ee adda bilisummaa uummata Tigraay goolessituudha dhaaba seeraan socho'u miti dhaaba karaa nagaas qabsaa'u miti lola kaaseera qawwee filateera karaa nagaan qabsaa'uun filanne jedhamee haqame. Gaafa Piriitooriyaa keessatti walii mallatteessanii deebi'anii immoo nagaadhaan haa qabsaa'u jedhamee walii galtee Piriitooriyaa keessa jiru keessaa tokko dhaabicha akka dhaaba seerawaatti karaa nagaan akka qabsaa'utti hidhannoo dhiisee karaa nagaan deebi'ee akka qabsaa'utti hagalmaa'u beekamtiin isaa deebi'uu fi kan jedhu waliigalticha keessa jira. Waliigaltee Piriitooriyaa keessa jiru keessaa tokko isadha. Amma nu galmeessaa akka jedhan boordiin filannoo kan adda burtukaaniin hoogganamu galmeessuu hin danda'u. Dhaabni siyaasaa goolessituudha jedhamee kan farrajee seera baasee paarlaamaadha. Seera bahe sana keessatti immoo dhaabni duraan goolessituudha jedhame tokko akkatti deebi'ee seera qabeessa ta'ee galmeessuu kan dandeessisu seera keeyyata achi keessan keenye keeyyata hin qabu keeyyata kamirratti hundaa'een si galmeessaa kanaaf hin galmeessuu jedhanii didani. Kun egaa amma wal abdee guddaa dhuumee jechuudha. Boordii filannoo fi adda bilisummaa uummata Tigraay jidduu ibsa walirratti baasuu ture mootummaan federaalaas dhiibbaa godhuuf yaalee boordiin filannoo immoo kan akkatti galmeessuu hin qabu seera isin baaftan keessa hin jiru kan jedhu ture. Akka jedhamutti adda burtukaaniifis mata kubbii guddaan kan ta'ee fi akka aangoorraa bu'anillee kan ta'e keessatti kan ifatti hin dubbatamne kana ta'uun oolle. Kanaaf amma gaasee wixineen seeraa amma bahee kuni egaa adda bilisummaa uummata Tigraay adda burtukaaniin hidhee hiraarsee yakka fokkisaa irratti raawwatee manidhaa keessatti achi keessaa deebi'ee immoo isaan manidhaatti ba'anii biyya alaa deemanii achi dhufanii muudamanii hojii gaggaarii akka hojjetantu abdatama ani ni amana. Garuu adda bilisummaa uummata Tigraay fi akka gaariitti hin hojjennetu abda dubbata adda bilisummaa uummata Tigraay gumaa nurratti baatee isa isaan duratti hiraarsan sana gumaa nutti baatee nu haqsiiftee erga deebinee immoo haa galmoof nu jennu immoo isin hin galmooftan nuun jettee jedhu garuu dubbichi kan gumaa ba'u natti hin fakkaatu dubbichi seerumatu seera keessa hin jiruudha jedhamee deebisanii galmeessuudhaaf kan takka goolessituudha jedhamee yoo seerri haaraan ba'e malee haa galmaa'u deebi'ee ka jedhu keeyyanni hin turreedha. Adda burtukaan kanaan didanii malee goomiidhaaf natti hin fakkaatu yookaan gumaa ba'uuf miti. Akka inni goolessituudhaan galmaa'u kan taasise paarlaamaadha. Seera bahe sana keessa immoo deebi'ee wayita galmaa'u dhaabni tokko inni takka goolessituu jedhame akka galmaa'uuf hulaan hin teenye ture. Kanaaf maratti taa'eenidhaan kasee galmeessaa lammataa deebisee kan jedhutti kaasan jechuudha. Malee Adawaawiin adda burtukaan wanta hidheef hiraarseef yakka irratti raawwateef natti fakkaatu. Garuu akkasitti hubatameera ganda sanatti. Amma gaa wixineen amma bahe kun paarlaamaatti dhiyaatee yoo dhaabni siyaasaa takka goolessituu jedhame deebi'ee karaa nagaatiin dagaagina dimokiraasiif guddina nagaatiif dinagdeetiif waliin jireenyaaf qooda karaa nagaan taphadha ga'ee kiyyan baa karaa nagaan jedhee qawwee lafa kaa'ee akkaataa inni itti galmaa'uu danda'udha wixineen amma bahe kuni adda bilisummaa uummata Tigraay amma kallattiidhaan kan ilaallatu haa fakkaatu malee tarii booda warra kaaniifis ta'uu ni mala warra goolessituu jedhaman. Ammaaf goolessituu jedhamee kan jiru waraana bilisummaa Oromoo qofadha.
faannoon kan kunoom waggaa ta'uuf deema ji'a tokko malee nafne mootummaa faana kan wal waraanaa jiru yakka gurguddaa raawwataa jira mootummaan kan himatu goolessituun jedhamne. Goolessituun adda bilisummaa uummata Tigraay fi adda bilisummaa waraana bilisummaa Oromoo turanii amma waraana bilisummaa Oromootu hafee jechuudha. Kanaaf heerri kun tarii boru yoo nagaan bu'eef yoo araarri bu'eef gaaffiin Oromoo karaa nagaatiin deebii argata jedhanii yoo waraana bilisummaa Oromoo fa'aatti amanan akkatti isaan galmeessuu danda'uufillee seerri kun isaanis dalaguu ni mala. Ammaaf garuu waliigaltee Piriitooriyaa keessa kan jiruu fi dhaabni adda bilisummaa uummata Tigraay jedhamu akka inni seeraan hin sochoone seeraan hin galmoofne kan godhe seerri hin jiru hin ta'eefidha. Kanaaf isa bana mijataafidha. Kanaa booda yoo paarlaamaadhaan ba'e adda bilisummaa uummata Tigraay ni galmaa. Galmoofnaan maaltu ta'a kan jedhu ilaallachuu. Yoo galmaa'e adda bilisummaa uummata Tigraay seeraan tokko akkuma dhaaba siyaasaa karaa nagaa qabsaa'uudhaan inni qabsaa'u amma mana maree bakka buutota yookaan paarlaamaa keessaa naannoon sun yookaan uummanni Tigraay bakka bu'aa hin qabu. Kanaaf filannoo dhufu keessatti dhaabni sun kobaasaa soo dorgoma ta'e achi keessatti yookaan morkattoota kaan bilisiginnaas haa ta'u kan naannicha keessa socho'an faana dorgomee namni achirraa bakka bu'u federaala keessatti paarlaamaa keessatti bakka bu'aa argataa jechuudha naannoon Tigraay. Lammaffaa muudamas argachuu ni malu. Muudamas yookaan bilisiginnaa faana walii galtee godhanii waan tokko irratti walii galanii akka tumsituutti waliin dhaaba adda addaa ta'anii ilaalcha adda addaa qabaatanii garuu immoo waliin biyya bulchuu irratti walii galanii muudama keessa galuu ni malu. Seeraan socho'u waan ta'eef. Raayyaa ittisa biyyaa keessattis haa ta'u poolisii keessattis kan irratti hirmaachuu danda'anidha ta'a. Inni guddaan immoo akka dhaaba siyaasaatti galmaa'ee federeeshinii keessaa qooda qabaataa qooda hoggaa qabaatu filannoo siyaasaa kan badhaadhinaatiin alaa dhiyeessuu ni mala. Biyyittiin amma kan bulaa jirtu ilaalcha tokkooni. Ilaalcha paartii biyya bulchuu kan badhaadhinaati. Adda bilisummaa uummata Tigraay yoo badhaadhina faana tokko ta'e ilaalchuma tokkotti fufaa jechuudha. Ilaalchuma paartii badhaadhinaatu biyyattiin bulchaa kan jiru sadha waan ta'eef kan isaa ta'a. Yoo immoo inni isaan faana walitti hin makamu walitti hin baqu dhaabuma kubaa kiyyaa ta'ee itti fufa jedha ta'e sirna federaalizimii duraa leellisu sana sabboonummaa sabummaa irratti hundaa'ee fi federaalizimii haqaa kan saba daneessaa kan jedhee duraa leellisu sana yoo itti fufa ta'e ilaalcha siyaasaa lamatu dorgomaa ta'a jechuudha. Kan badhaadhinaa fi kan adda bilisummaa uummata Tigraay. Kanaaf filannoo tokko ta'eetu paarlaamaa keessatti sagaleen wal dorgomu jiraachuu ni mala. Amma sagaluma tokko dhaluu caala kan paartii badhaadhinaa qofaadhaan jiru paarlaamaa keessa. Mana maree ministeerotaa keessas kan seera tumuus kan seera ni godhus kan mormuu hin jiru. Waggaa kana jedhu mormitoonni tokko tokko kan warra Amaaraa keessan gallee jechuu miti. Waggaa mul'atu garuu dhiibbaadhaan harka guddaan paartii badhaadhinaatu harka guddaadha waan ta'eef harka wayyabaan kan dhaga'amuu fi kan darbaa turee fi seerri kan bahuu fi kan ragga'us kan paartii biyya bulchuuti. Adda bilisummaa uummata Tigraay yoo dhufe garuu akka kobaasaatti sagalee guddaa kan argachiisuu danda'u naannolee kaayaan keessatti saboota warra kaan birattis fudhatama kan qabu sirna federaalizimii duraan leellisu sana akka deebi'ee ol ka'uu godhuu danda'a. Inni kan biraan immoo dhaabbilee warra kaan faana waa'ee gaaffii sabaa warra kaasanii socho'an akka KFO, ABO faa, AGO faa, warra Walaayittaa faa, Guraagee faa, warra Sheekaa faa, warra Qimaanti faa, Ogaadeniyaa faa, warra gaaffii qabna ammayyuu gaaffiin keenya nuun deebine impaayirri kun nuun deebisne ammayyuu sirni federaalizimii haqaa hojiirran oolle waraqaa irratti hafe malee warri jedhanii amanan karaa nagaa warra qabsaa'an faana wal ta'ee tumsa tokko dhuummatee akka waliigaltee wayiitti akka goobara wayiitti yookaan immoo akka gaaddisa wayii tokkotti paartii wal tumsa wal
akka allaansii wayitti tokko ta'anii sagalee wal fakkaatu biyya kanaaf ta'uu ni danda'a kan jedhan ilaalcha siyaasaa kan federaalawaa dimokiraatawaa sabdaneessummaa ta'e dimokiraasii dhugaa biyya kanatti fiduu danda'u nagaa waaraa fiduu danda'u gaaffii sabootaa karaa qajeelaadhaan deebii argachuu danda'u dirreen dimokiraasii bal'achuu qaba jedhee kan leellisu misooma guddinni dimokiraasiin dhugaa dhufuu qaba malee biyyattii kana garee tokko qofatu ilaalcha tokko qofatu bulchuu hin qabu kan jedhu yaanni lammataa dorgomaa kan ta'e dhalataa jechuudha. Kana jechuun amma akka Ameerikaa keessatti dhaabbileen siyaasaa lallaafoon jijjiiru. Yeroo hundumaa garuu kan maqaan isaanii ka'uu fi guddoo ta'an yeroo filannoo cabsanii bahanii dhaadeffamu lamadha. Paartii warra Riippablikaanaa fi warra Dimokiraatii. As keessattis adda bilisummaa uummata Tigraay deebi'ee galmaa'ee warra kaan faana tokko ta'ee allaansii tokko yoo dhummate biyyattii kanaaf yaanni filmaataa lammaffaa warri qabatan gareen tokko as ba'uuf deemu. Gareen as ba'u kun garee gaaffii sabootaa, federaalizimii dhugaa, dimokiraasii dhugaa, dirree dimokiraasii kabal'isu, biyya hundumaaf taatu, waloof taatu, ansii beekaa malee hunduu wal ta'ee keessatti kan uf arguu danda'u, nagaan ba'ee nagaan galuu kan dandeessisu, sirni waloo haaraa tokko hundeeffamee mootummaan federaalaa aangoo isa dhumaa ofuma isaa qabachuurra naannolee akka sirna federaalaatti aangoo guddaan naannoof kennamuu qaba. Seenaa amsaas akkasidha waan ta'eef naannoleen aangoo guddaa qabaatanii dinagdeellee guddaan kan naannoo isaanii keessa jiru kan naannoo sanaa ta'ee qabeenya uumamaa lafarraas jiru ta'u lafa jala jiru kan inni to'atamu naannoodha mootummaa naannootiin ta'ee federaalaaf akka qabeenya naannoleen qabaniitti ol kan kaffalan malee federaalli baajeta naannoleef baasu akka hin taane gochuudhaaf yaanni filmaataa dorgomaa kan ta'u kan paartiin badhaadhinaa biyya bulchuu fi morkattoonni alliyaansii uummatanii karaa nagaa socho'an kun yaada adda addaa haa ta'u yaada wal tumsoo kan yaada wal dorgomuu qabatanii uummatatti gadi ba'u. Uummanni as keessaa faayidaa inni argatu tokko yoo yaadni lama dhiyaate garee lamaan irraa kamtu caalaa kamtu wayyaa anaaf jedhee akka dhuunfaasatti namni tokko yaada lamaanii keessaa tokko isaa filata. Ijoollee kiyyaafoo gara fuulduraafoo guddina biyya kanaafoo uummata koofoo naannoo koofoo kam wayya jedhee yaada fooyya'aa ta'e itti yaadee ofiisaa keessaatti mari'atee murteessee kamtu dhugaa qaba jedhee gaafa filannoo abbaa barbaadee filachuudhaaf carraa argata jechuudha. Lammataa yaanni gaafa wal dorgomu yaanni lama garii lama humna lama jira jechuudha gaama. Yaanni humna lama waggaa dhufu walidhuun hafee walajjeesuun hafee ilaalchi adda adda waan ta'eef wal galaafachuun hafee yaadaan wal falmuu jira waan ta'eef uummanni kan barbaade filata. Adeemsa keessa immoo yaada wal mo'uu wal danda'anii yaada adda addaa qabaatanii waliin jiraachuun akka danda'amu barataa deema uummaticha jechuudha. Uummaticha qofa otoo hin taane warri siyaasaas warri mootummaas akka wal danda'anii waliin jiraachuun danda'amu misoomni guddinni dagaaginni akka dhufuu danda'u adeemsa keessa hojiima keessa barataa deemu jechuudha. Kun immoo olaantummaa uummataa fida. Uummanni abbaa sagalee, abbaa aangoo, mootummaas paartiis eenyuuniyyuu aangootti baasu aangoorraa buusuu humna akka qabu kan agarsiisu ta'a. Maaliif gareen lamaanuu yaada ana caalaa kan kootu aangoo caalaan suni kan biyya guddisu nageenya kan mirkaneessu nagaa kan buusu dimokiraasii kan bal'isu wal danda'uu kan babal'isu misooma kan fidu teknooloojii kan fidu qaroomina kan fidu sammuudhaan fi kalaqaan wal caaluu yaada maddisiisuu irratti wal caalanii kan uummanni irraa bitachuu danda'u abbaa dhiyeessetu filatama.
kun immoo biyyaaf uummataaf gaariidha. Dhaabni gareen tokko yoo tokko bulchee inni mu'amee suni dogongora darbeerraa baratee isa xaanutti uf qopheessee dhufuu ni mala. Kanaaf yaanni wal dorgomu adda addaa jiraachuun immoo biyyi tokko akka guddattu godha. Kobaasaa murteessaan ta'u yoo gareema tokkotu ilaalcha tokkotu akkuma kanaan dubarame akkuma bara dargiinis filannoo gaggeessaa ture. Filannoo isaa kan dorgomaatu turre malee. Haile Sillaaseenis akkasuma gaggeessaa ture. Paarlaamaa qaba ture. Garuu dorgomaan hin jiru. Namuma isaa abbaa lafaati kan inni muddatu. Dargiinis akkasuma. Wayyaanis akkasuma ture. Amma sirni amma jirus filatameen jedhaa morkattoonni immoo lakkaatti filatamnee humnumaan namoonni kee qofa dorgomanii keessattuu Oromiyaa keessatti dorgomaan hin turre nuun hidhee hogganoota keenya hidhee waajjirri keenya cufee atoo nuti hin dorgomiin kobaasaa akkuma durii sana kaardii saamii malee jedhanii himatu KFO fi ABO'n fa'a. Kanaafi filannoo haqaa akka dhufu godhaa jechuudha yoo yaanni wal dorgomaa lama jiraate. Dhibeen ta'u dhukkuban ta'u wal danda'anii waliin jiraachuu yaadaan wal dorgomuu bara ta'uu deema jechuudha. Kanaafi paartiin dhaaba siyaasaa kan qawweedhaan falmaa ture yoo deebi'ee akkas ta'e seerri amma bahee kun akkaataa inni galmaa'uu danda'u irratti kan hayyama kennuu fi kun immoo waan gaariidha. Tokko waliigaltee Piriitooriyaa mootummaan mallatteessan illee hojiirra ooluuf fedhii akka qabu hojiirra oolchuudhaaf tarkaanfii bareedaa akka eegaleeru agarsiisa. Rakkoo naannoon Tigraay keessa jirullee fala argaa fi deema. Dhaabichis akka dhaaba sirnaawaatti galmaa'ee socho'uudhaaf carraa argata. Federaala keessa galaa, caffee keessa galaa, naannoo isaattis seera qabeessa ta'a. Akka dhaaba biyyoolessaattis Oromiyaa keessattis dabalatee baadiyyaattis dorgomuu ni mala. Inni guddaan immoo samman jedhe warra wal fakkaatan dhaabbilee gaaffii wal fakkaataa qaban sirna federaalizimii sirna demokraatawaa sirna sabdaneessa ta'etti amana waan ta'eef warra isa fakkaatu faana gurmaa'ee agoobara tokko dhaabbatee mootummaa ta'uudhaaf dorgomuu ni mala. Yaada fala dhiyeessaa imaammata dhiyeessaa imaammanni isaa fudhatama argatanii darba. Yaanni isaanii yoo dorgomaa ta'ee dhiyaatee paarlaamaa keessatti ragga'ee fi yaadi isaanii imaammata ta'ee ba'uu ni mala. Filannoodhaanis yoo gareen isaanii mo'atan mootummaa ta'uu danda'u jechuudha adeemsa keessa. Kanaaf mootummaan illee kana gochuunsaa waan kanatti yoo deema ta'e akkas yaadee wanni gochuun gaariidha. Yeroo hundumaa wal dorgomaan jiraachuun gaariidha malee hamaa miti. Amma addunyaa kana kan garaa isheetti bulchaa jirtu erga wanni diigame 1990 gara jalqabaa keessa sooshaalizimii fi dimokiraasiin erga badee Raashiyaan kukkuftee Yugoozlaaviyaan diigamtee Raashiyaan diigamtee booda Chaayinaan illee gara wal makaatti jijjiirratte dinagdee ishee. Kanaaf sirna haaraa jedhee garuu kobaasaa addunyaa kan bulchaa jiru Ameerikaadha. Kapitaalizimii. Namni isa dorgomu hin jiru. Amma Chaayinaan xiqqoo mataa ol qabachuu jalqabnaan ishee gadi quusaa jiru. Raashiyaanis meeshaatiin dinagdee otoo hin taane meeshaatiin natti hin babal'atinaa nan dorsiinaa jennaan duula itti banaa jiru kan qoqqobbii. Kanaaf otoo akka durii sanaa yaanni garee lama jiraate addunyaanis gaariidha. Ameerikaa cinaa kan dorgomu humni wayii ta'uu dhalatee gaariidha. Fakkeenyaaf BRICS kun fa'aa otoo cimee deemee akkas ta'uu ni mala adeemsa keessa. Itoophiyaa keessattis erga dimokiraatawaa ta'uu hin dandeenye dhufaa darbaan sirni tokko dimokiraatawaa arga ta'uu hin dandeenye. Dargiin san dimokiraatawaadha jedhaa ture, wayyaaneen san dimokiraatawaadha jedhaa ture. Garuu erga isaan kufan immoo dimokiraatawaa mitii jedha kan dhufee bakka bu'u. Kanaaf mootummaa kanarrattis alaaf keessaa hidhaa ajjeechaa lolli hamaatu jira, beelli jira, qeerraa buqqa'uun jira. Namni ilaalcha siyaasa isaa qofaaf hidhaatti baafamee ajjeefamaa hidhaatiin baanee jedhu inni itti komatamu waan ta'eef amma KFO fi ABO'n hogganoonni isaanii miseensonni isaanii akka hidhamaa jiranidha. ABO'n hogganoonni isaa
nama 7-8 ta'an erga hidhaa seenanii waggaa 4-5 ta'an jiru. Girmaa Xurunaa waggaa 6. Warri kaan 2020 kaasaniidha jiru. Obbo Abdiin fa'aa, Obbo Mikaa'el fa'aa, Kennisaan fa'aa. Kanaafi dimokiraataa ta'uu erga hin dandeenye dhaabni koo baasaa jiru tokko akka dimokiraataa isa ta'u humni lama akka jiraatu godha. Akka solii bal'asee deemu kun immoo gaariidha. Silaa kophaadhuma yoo ta'u dimokiraatawaa ta'anii sagalee uummataatti amanuun jiraate akkuma Keeniyaa kana biyya tasgabbooftu hawaasa addunyaa biratti fudhatama qabu. Garuu immoo namni dheeboo tokkollee qabatee bosona keessa hin jiru Keeniyaa keessa namni fincileeru. Sagalee kaardiidhaan wal filatu bilittoodhaan abbaan moo'ee aangootti ba'a. Sattaanutti immoo yoo ammas waan gaarii dalagee deebi'ee aangootti fufuu danda'a. Yoo dandeenya taanaan hin bu'arraati jechuudha. Hojiidhaan malee afaan qawweetiin miti jechuudha. Dorgomaan isaanii karaa nagaatiin dorgomu aangoo olii kan wal harkaa fudhatu. Qawweedhaan kan Itoophiyaa keessaa garuu kan barame qawweedhaan wal ari'uu fi humna uummataatiin. Kanaaf inni akka hafuudhaaf carraa kennaa gareen tokko ititee akka walitti dhufu godha. Seerri kun amma ba'uun kuni namni hunduu baqatee faffagaatee qawwee kaasuu hin taasisu gaariidha akka jedhu nama kaasuu barbaadanii carraa gara fuulduraatti dhaabbileen siyaasaa karaa nagaa qabsaa'anii walitti dhufanii ututanii yaada fooyya'aa imaammata fooyya'aa kan siyaasaa kan dinagdee kan dimokiraasii misoomaa kan nageenyaa kan mootummaa kana dhalaa akka filmaataatti qabatanii as ba'uudhaaf carraa dhuuma. Kanaaf imaammanni muuxineen isaa beekuun yaada gaariidha jechuudha barbaadeen. Daawwattoota keenya qophii keenya irraa kanumarratti xiyyeeffata kan inni dhiyeessaa ture amma kanumaan xumureen jira. Torbee dhimma biraa qabadheen deebi'a. Akkasitti turtii gaarii Andassuu Duulaati. Ogeessi kaameeraa fi sagantaa kana kan editii godhe immoo Geettoo Lamaayyooti. Torbee dhimma biraa walitti qabannee deemna. Fayyaa ta'a.